baroota jijjiiramaa kana keessa hojiin misooma turizimii hedduudha kan hojjetame. Waggoota 5 dura yaa'insi turistii gara magaalaa keenyaa dhufaa ture, lakkoofsaan baay'ee xiqqaa ture. Akka bulchiinsa magaalaa Finfinneetti immoo keessattuu hojiin misooma kooriidarii, hojiin misooma qarqara lageenii gara magaalaa keenyaa kan dhufe bara kana gara miiliyoona 1.2 ta'uu danda'eera. Magaalli Finfinnee giddugala konfiraansii, giddugala turizimii guddaa ta'uudhaan dandeesseeti kan inni jirtu. Baroota jijjiiramaa kana keessa hojiin misooma turizimii hedduudha kan hojjetame. Akka biyyaatti mootummaan jijjiiramaa industirii turizimii kanaaf xiyyeeffannoo addaa kennuudhaan, poolisiidhaan deeggaruudhaan, imaammataan deeggaruudhaan, qabatamaattis immoo lafatti hojiin misooma turizimii akka hojjetamu gochuudhaan bu'aalee gurguddoon argamuu danda'aniiru. Akka bulchiinsa magaalaa Finfinneetti immoo keessattuu hojiin misooma kooriidarii, hojiin misooma qarqara lageenii industirii turizimii magaalaa keenyaaf bu'aan isaan qabatanii dhufan bu'aa baay'ee guddaa jedhanii fudhachuun hin danda'ama. Kanaanis industiriin turizimii magaalaa keenyaa yeroodhaa gara yerootti jijjiirama guddaa keessa akka galu godhamuu danda'ee jira. Barootuma jijjiiramaa kana keessa waggoota 5 dura yaa'insi turistii gara magaalaa keenyaa dhufaa ture, lakkoofsaan baay'ee xiqqaa ture. Almost gara 123 kan hin caalle ture. Har'atti waggoota muraasa keessatti yaa'insi turistii biyya alaa qofti gara magaalaa keenyaa kan dhufe bara kana gara miiliyoona 1.2 ta'uu danda'eera. Kun injifannoo guddaa jedhanii fudhachuun hin danda'ama. Kanaaf immoo bu'uurri guddaan hojii misooma gurguddaa akka bulchiinsa magaalaa Finfinneetti hojjetaman fi akka biyyaattis xiyyeeffannoon guddaan industirii kanaaf kenname akka ta'e agarsiistuudha jedhanii fudhachuun hin danda'ama. Hojiiwwan gama misooma turizimiitiin hojjetaman immoo akkasumas hojii dhaadheessa gabaatiin, hojii beeksisaatiin deeggaruudhaan yaa'insi turistii gara magaalaa keenyaa dhufu akka dabalu gochuu keessattis immoo koomishiniin turizimii magaalaa Finfinnee hojiiwwan gurguddaa hojjechuudhaaf dandeetti kan inni jiru. Kanaaf akkuma waliigalaatti hojiin misoomaa gurguddaan waggoota muraasa keessatti hojjetaman industirii turizimii magaalaa keenyaa jijjiiruu keessatti gaheen isaan taphachaa jiran baay'ee guddaadha. Tokkoon hojiin misoomaa, tokkoon hojiin misooma gurguddaa magaalaa keenyaa keessatti hojjetame misooma turizimiitiif galtee guddaa ta'uudhaa danda'eeti kan jiru. Kanaanis immoo jijjiiramni guddaan industirii kanaan akka dhufu godhamee jira jechuudha. Hojiin misoomaa kun bu'aawwan gurguddaa argamsiise keessaa tokko fuula gaarii magaalaa keenyaa ijaaruudha. Fuula gaarii gama hundaanuu magaalli keenya magaala turizimii akka taatu, magaala konfiraansii akka taatu bu'aa guddaa fiduudhaa danda'eeti kan inni jiru. Kanaan dura egaa seenaadhaan kan beeknu bulchiinsa magaalaa Finfinnee keessatti konfiraansiiwwan gaggeeffaman keessattuu teessoo gamtaa Afrikaa ta'urraa kan ka'e waltajjiiwwan naannoo kanaan wal qabatan qofa ture. Lakkoofsaanis baay'ee muraasa ture. Haa ta'uti yeroo ammaa kana bu'uuraalee misooma gurguddaa magaalattii keessatti hojjetamaniin magaalli Finfinnee giddugala konfiraansii, giddugala turizimii guddaa ta'uudhaa dandeesseeti kan inni jirtu, kan isheen jirtu. Keessumattuu hojiin meegaa piroojektota gurguddoo kan akka giddugala konfiraansii Addis International Convention Center, kan akka muuziyeemii Adwaa yookaan immoo giddugala yaadannoo Adwaa, isaan kun konfiraansii turizimii magaalaa keenyaa bu'uurarraa akka jijjiiramu godhaniiti kan isaan jiranii. Waggoota muraasa dura waltajjiiwwan qubaan lakkaa'aman gaggeessaati kan turre. Yeroo ammaa kana garuu baruma 2018 kana keessa qofa konfiraansii idil-addunyaa fi riijinaal ta'an 221 ol karaa bu'a qabeessa ta'een magaalaa keenya keessatti keessummeessuun danda'ameeti kan inni jiru. Kun injifannoo guddaadha, bu'aa guddaadha. Baay'ina hirmaattotaatiinis baay'ina waltajjii gaggeeffameenis gaafa laallu lakkoofsa baay'ee guddaadha. Kanuma barreen gaddaa wajjin wal bira qabnee gaafa laallu jijjiiramni jiru baay'ee guddaadha. Bara darbee bara 2017 dhumarra akka waliigalaatti konfiraansiiwwan idil-addunyaaf ta'an 150 kan nuti keessummeessuu dandeenye. Bara kana garuu lakkoofsa baay'ee guddatee gara 221 ol ce'uu danda'eera. Kun waan guddaadha. Waltajjiiwwan gaggeeffamu kun fuula gaarii magaalaa keenyaa ijaaru, fuula gaarii biyya keenyaa ijaaru keessatti gaheen isaan taphatan baay'ee guddaadha jedhanii fudhachuun hin danda'ama. Isaan kanatti fufsiisuun baay'ee murteessaadha. Egaa waltajjiiwwan gaggeeffaman kun waltajjiidhuma qofa ta'anii akka hin dabarre immoo koomishiniin turizimii magaalaa Finfinnee tokkoon waltajjii magaalaa keenya keessatti gaggeeffamu hirmaattootni isaanii waltajjii qabaniin cinatti gadi bahanii
iddoowwan hawwata turizimii, iddoo ga'umsa turizimii magaalli Finfinnee qabdu akka isaan daawwatan gochuu keessatti hojiin baay'een hojjetamaa turee jira. Kanaanis fuula gaarii biyya keenyaa, fuula gaarii magaala keenyaa ijaaruu keessatti gaheen taphatame baay'ee guddaadha jedhanii fudhachuun hin danda'ama. Kana qofaa miti gaa hojii beeksisaaf piroomoshiniitiin hojiin bara kana hojjenne baay'ee guddaadha. Keessattuu dhiibbaa uumtoota miidiyaa garaagaraa fayyadamuudhaan dhiibbaa uumtonni keessattuu miidiyaa hawaasaadhaan wal qabatanii jiran gara magaala keenyaa gaafa dhufan fuula gaarii magaala keenyaa akka ijaaran, iddoo ga'umsa turizimii akka isaan daawwatan gochuu keessatti koomishiniin turizimii magaalaa Finfinnee hojii baay'eedha kan inni hojjete. So isa kanatti fufsiisuun baay'ee murteessaa ta'a kan jedhu amantaa qabna. Amasaganaalloo.